jaldu keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jiraattota reebuu fi mana hidhaatti guuraa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Godina Harargee lixaa aanaa Meeyisoo keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo tokko rasaasatti roobsanii ajjeesuu himan. Yuukireen mana kuusaa gurguddaa daldala oonlaayinii Raashiyaa haleelte. Adoolessa 22/2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Godina Harargee lixaa aanaa Meeyisoo keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo tokko rasaasatti roobsanii ajjeesuu himan. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Harargee lixaa aanaa Meeyisoo Araddaa Daalachaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dargaggoo tokko ajjeesanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP akka tokko malee nama maqaan isaa Kaliiloo Bilaal Waaree jedhamu rasaasatti roobsanii ajjeesuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Namni ajjeefame kun obboleessa bulchaa Araddaa sanaa ta'uu kan himan jiraattonni bakkichaa waraanni ergamtoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP summii jibbaa Oromootiin badhaadhan kunneen karaatti kutanii hambisuu dubbatu. Abbaan Araddaa kun kanaan dura dhiiga ilmaan Oromoo hiyyeessa hedduu dhangalaasaa kan turee fi milishaatti bobbaasee uummata hiraarsaa kan ture ta'uu fi jiraattonni deemee haaraa immoo yakki isaan raawwatan obboleessa isaatiin bahuun himameera. Jiraattonni akka jedhanitti adoolessa 21 bara 2026 poolisoonni federaalaa jedhamuun of waaman ajjeesuu fi yakki inni dalage kan hin jirre dargaggoo humna isaatiin dafqee bulu ta'us itti dabaluun eeraniiru. Yakkoota suukanneessoo silaa seeraanis ta'uu seenaadhaan isaan gaafachiisuu malu gara jabinaan ilmaan Oromoo irratti raawwataa kan jiran ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hammeenyummaa daangaa darbeen daba raawwataan jabeessanii jiraachuu himu. Murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP goleewwan Oromiyaa mara keessatti namoota nagaa ajjeesuu, hidhuu, qabeenya jiraattotaa saamuu fi gariin saamicha isaanii irraa hafe ammoo gara jabinaan ibiddatti qabsiisanii mancaasuu irratti kan argaman ta'uu dhugaa lafarratti mul'atudha. Godina lixa Shaggar aanaa jalduu keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jiraattota reebuu fi mana hidhaatti guuraa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Gabaasni oduu akkatti aanutti dhiyaata. Godina lixa Shaggar aanaa jalduu ganda Osolee keessatti ergamtoonni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP adoolessa 17/2026 hawaasa nagaa mana hidhaatti guuraa turuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Namoota badii tokko malee qeef qabeenya isaanii irraa qabamuun mana hidhaatti darbataman keessaa kanneen ammaaf maqaan isaanii nu dhaqqabe obbo Girmaa Miidhagsaa, obbo Baqqalaa Nugusee, Aadde Gaaddisee Saggaayee, Aadde Birqee Baqqalaa fi Aadde Aalamii kanneen jedhaman ta'uu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Dabalataan jiraataa gandichaa qonnaan bulaa obbo Lataa Irreesoo jedhamu waardiyaa buufata fayyaa gandichaa kan ta'e ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP torbaan dabre sababa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabda jedhuun badii tokko malee qabuun reebicha ulfaataa irratti raawwachuun hidhanii hiraarsaa kan turan. Reebicha irratti raawwatame kanaan miidhaa qaamaa ulfaataaf waan saaxilameef adoolessa 19/2026 mana hidhaarraa baasuun mana yaalaa akka deemu taasisanis yeroo ammaa fayyummaan isaa haala yaaddeessaa irra jiraachuus itti dabaluun eeraniiru. Yeroo ammaa kanattis qonnaan bultoonni aanicha jala jiran guutuun sababa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun gidiraa ulfaataa argaa jiraachuu kan himan jiraattonni gocha suukannee isaa kanaas hawaasa irratti adda durummaan raawwachiisaa kan jiru bulchaa gandichaa nama maqaan isaa Tujjaaraa Caalchisaa jedhamu akka ta'es jiraattonni gandichaa itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Yuukireen mana kuusaa gurguddaa daldala oonlaayinii Raashiyaa haleelte. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Yuukireen dirooniiwwan fageenya dheeraa imalan fayyadamuun mankuusaa daldala oonlaayinii Raashiyaa galchee dirooniif oolu jettee haleelte. Mankuusaawwan kunneen kan dhaabbata Weelbeers jedhamu yoo ta'u halkan edaa haleellaa Yuukireen geggeessiteen namoonni 15 madaa'aniiru. Yuukireen guyyaa 4 keessatti yeroo lammaffaa mankuusaa dhaabbata daldala oonlaayinii beekamaa kanaa kan haleelte yoo ta'u dhaabbatichi galteewwan diroonii Raashiyaan oomishtu akka dhiyeessu beeksifte. Guyyaa 4 dura mankuusaa wal fakkaataa haleeluun namoonni 8 du'uun ni yaadatama. Pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiin roobii ibsa kennaniin
Waraanni Yukureen dirooniiwwan fayyadamuun wiirtuuwwan loojistiikii waraana Raashiyaaf galteewwan diroonii fi meeshaalee garaagaraa dhiyeessuun beekaman haleeluu ibsan. Yukureen yeroo dhiyoo as buufataalee boba'aa fi wiirtuuwwan galtee oomisha meeshaalee waraana Raashiyaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa geggeessuutti cimsitee jirti. Daangaa Raashiyaa keessa fageenya kiiloomeetira 1000 lakkaa'amu seenuun haleellaan diroonii Yukureen geggeessituu Raashiyaatti qormaata guddaa ta'aa jira jedhame. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deemana.